Naannoon Oromiyaa lafa qonnaa bal'aa fi haala qilleensaa misooma qonnaaf mijaa'aa ta'e qaba. Naannichatti waqtilee arfanittuu hojiin qonnaa ni gaggeeffama. Ni qotamaa, ni facaafamaa, ni sassaabamaa, ni calleeffama. Akka kalaandara qonnaatti yeroon ammaa yeroo qonna gannaaf qophiin itti taasifamuudha. Bu'uuruma kanaan naannoon Oromiyaa qonna gannaa bara kanaatiif hojiiwwan akka lafa qopheessuu, galteewwan dhiyeessuu fi aanaalee gammoojjiitti ammoo hojii facaasaas jalqabee jira. Bara kana waliigala akka Oromiyaatti lafa hektaaraa miliyoona 10.8 kan ta'u qonna gannaatiin uffisuudhaaf sochii guddaadha kan gochaa jirru. Kun gama biraatiin immoo lafa farming systemii dhiyenneetoo wal keessa facaasuu, wal kaasaniitu facaasuu dabalatee lafa hektaarrii miliyoona 1 ta'u oomisha adda addaatiin ni oomishama. Waliigalli isaa lafa hektaara miliyoona 11.8 kan ta'u Oromiyaa keessatti midhaan gosa adda addaatiin uffisuudhaaf hojii guddaa jalqabneeti kan jirru. Qonnaan bulaan sochii gurguddaa jalqabeeti kan inni jiru. Lafa kanarraa oomishti kuntaalli miliyoona 300 fi miliyoona 68 kan ta'u in argama jedhameeti kan tilmaamamu. Hojii kanaaf egaa galtee ta'uu kan danda'anii fi hojiin dursa hojjetamuu irra jiraatu tokko qophii lafaati waan ta'eef qophii lafaa karaa adda ta'een qopheessuudhaaf sochii guddaadha kan amma gochaa jirru. Godinni Shawaa Bahaa godina giddu galeessa biyya keenyatti argamuudha. Godinichi qonna gannaa bara oomisha 2017-2018 lafa hektaara 400 fi 91 ol misoomsuuf karoorfatee hojiitti galee jira. Hanga ammatti lafti hektaara 200 fi 12 ta'u qotamee jira. Bara kana qonna kan gannaa lafa ol guddisuu qofa osoo hin ta'in oomishtummaa lafa tokko irraa argachuu qabnu san bara darbee kuntaala 35 kan arganne barana akka waliigalaatti jiddu galeessaan kuntaala 37 in arganna jennee hojiiwwan babal'aa hojjechaatti kan jiru. Aanaalee godina Shawaa Bahaa keessaa tokko kan ta'e aanaan Lumee aanaa oomisha xaafii fi qamadiidhaan beekamuudha. Aanaan kun qonna gannaa bara kanaatiin lafa hektaara 53 ol ta'u irratti midhaan gosa adda addaa facaasee misoomsuuf hojiitti galee jira. Amma qophii lafa irratti bakki baay'inaan itti jalqabame jira. Bakki immoo sababa roobaatiin wal qabatee xiqqoo roobni turuu irraa ka'ee kan jalqabamee jira. Yaa ta'uuti garuu waggoottan darban bira wal bira qabnee hoolaallu bara kana namni lafa isaa qophii lafa isaa bonarraa itti gale jechuudha. Haalan baratamneen keessattuu kanaan dura akkuma aanaa keenyatti qonnaan bulaan rooba eegate qotiyoodhaan qonna isaa kan qotaa ture. Ammatti yoo ilaalle garuu sanbira darbee qonnaan bulaan yeroo lafti isaa qophaa'uu qabutti dursee qophaa'uu qaba waan ta'eef karaa tiraakteraatiin qonnatti galeetti kan qopheessaa ture. Kana jechuun gandundi wal fakkaate jechuu miti. Ammas iddoon itti hojiin nu gaafatu jira. Yaa ta'uti garuu wanti fooyyee guddaatu jira jechuudha. Tokko qonnaan bulaan saayikolojiidhaan of qopheesseera. Saayikolojiidhaan xiilsammuudhaan of qopheesseera. Baay'een isaa lafa isaa karaa wal fakkaatuun hojimaata wal fakkaatuun keessattuu kilaasteraan gurmaa'ee minaa wal fakkaatu hojimaata wal fakkaatuun qotuuf marii jalqabeera. Kan mari'atee murteeffatee iddoo kana qamadiin facaasaa, iddoo kana xaafiin facaasaa, iddoo kana immoo oomisha shimbiraan facaasadee kallattumaan kilaastera isaa adda baafatee ka mari'atee ka qophaa'ee ka jirutu jira. Aanaa Lumeetti qonnaan bultoonni ganda Dhakaboora kaarraa yeroon qonna gannaa osoo isaan hin darbiin lafa qopheessaa jiru. Qonnaan bultoonni lafa tiraakteraan qotamu tiraakteraan kan tiraakteriif mijaa'aa hin taane ammoo qotiyyoodhaan qotaa jiru. Bona sirriitti qonneerraa tiraakteraan qonneerraa qotiyyoon duraa fi qotiyyoorraa duraa fi amma isa dhisneeti tiraakterraa gara tiraakterarratti ceeneerraa tiraakteradhaan baay'ee qonneerraa kilaasterri immoo gara lamaan jira. Gara tokkoon kan xaafii facaa'uun jira. Gara tokkoon immoo kan qamadii facaa'uun jira. Kan qamadiis qotameera, kan xaafiis qotameera. Amma wanna eegnu mootummaarraa madaabaraa xaa'oo gizeedhaan akka nu kennameeti qobbannee akka eegnu barbaanna. Ani akka qonnaan bulaa tokkotti
lafa hektaara 5 qaba ofii kootii lafa hektaara 5 qotaa jira irrattis immoo kiraafachaa jira kiraawwadhee walumaanuu gara hektaara 10 qopheessaa jira. Qophii qonna gannaa kan lafa isaa mijeessee sanyii filatamaa barbaadee qonnaan bulaan keenya mootummaan eessa gama mootummaatiin kan dhiyaatu san sanyii filatamaa xaafiis ta'e qamadii fudhatee facaasee oomisha gaarii akka argatu nutis akka ogeessa qonnaatitti duukaa buunee hordofaa jirra jechuudha. Aanaan keenya aanaa inisheetivii guddaan keessatti hojjetamuudha. Midhaanota inisheetiviidhaan irratti hojjennu keessaa immoo tokko qamadiidha. Qamadii irratti kilaastara gugurdaa hojjenna jechuudha. Lammaffaan xaafiidha. Main kirooppiin aanaa keenya jechuudha. Xaafi irratti kilaastara gugurdaa hojjenna. Itti aansee oomisha galtee qonnaan bulaa keenyaaf yookaan kaash kirooppii warra jennu kan akka shumburaa, kan akka boloqqee, midhaan dheedhii kana hunda irratti hojjenna jechuudha. Kun hunduu kilaastaraan kan hojjetamu. Kana maaliif goona? Tokko kilaastaraan gaafa goote hojimaata wal fakkaatu fayyadama qote bulaan. Yeroo wal fakkaatutti qota, yeroo wal fakkaatutti facaasa, yeroo wal fakkaatutti arama, yeroo wal fakkaatutti sassaaba jechuudha. Kan biraa immoo mor aanaa keenya keessatti wanti baratamaa dhufe irratti hojjennu kaasanii facaasuudha. Dabil kirooppii kan jedhamu jechuudha. Amma dursinee qamadii akka facaasan jajjabeessaa irra isa sana immoo irraa kaasanii shimburaadhaan akka bakka buusanii waggaatti si'a 2 rooba tokkoon yeroo 2 akkaataa itti oomishuu danda'an irratti hojjechaati kan jirru. San bira darbee bara kana qonna gannaa keessatti muduraa fi kuduraa irratti irra hin hojjenna. Ispeeshaalii aanaan keenya muduraadhaan beekama. Muduraa irratti isin hojjenna jechuudha. Oomishtummaa qonnaa dabaluudhaaf meekaanaayizeeshinii itti fayyadamuun baay'ee murteessaadha. Qonnaan bulaan biyya keenyaa yeroo ammaa dubbiin kun galee fi meekaanaayizeeshinii itti fayyadamuu jalqabee jira. Naannoon Oromiyaa lafa qonna gannaan misoomsu keessaa 42 tiraaktaraan misoomsuuf karoorfatee yeroo ammaa qophiin lafaa aanaalee fi gandoota naannichaa keessatti gaggeeffamaa jira. Lafa hin qonna jennee ganna kana keessatti qabannee hojjechaa jirru keessa harki 42 kan ta'u immoo tiraaktaraan kan kennu qophaa'uuf jechuudha. Lafti hektaarri miliyoona 7 ta'u waliigala lafa bara kana hin qonna jennee karoorfannee qabnu keessa lafti hektaarri miliyoona 7 kan ta'u tiraaktaraan nuti hojjennu. Kun jechuun harki 42 kan ta'u tiraaktaraan akka inni hojjetamu wanti namatti agarsiisu jira jechuudha. Kanaaf bal'inaan gara meekaanaayizeeshiniitti deemuutu nurra jiraata. Jennee gaafa dubbannu inni guddaan kilaastaraan qonnaan bulaa keenya gurmeessuudha. Tiraaktaroota bal'inaan qonnaan bulaadhaaf dhiyeessuudha. Bara kana qofa tiraaktaroonni 500 kan ta'an qonnaan bulaa keenyaaf dhiyaatanii jiranii. Waliigala Oromiyaa keessatti tiraaktaroonni baay'inni Oromiyaa keessa jirutus dabalee jira jechuudha. Kuni Arsii qofa irratti fudhattanii tolaaluun sirra jiraatu. Kanaan dura bakka tiraaktarni hin beekamne bal'inaan Jimma keessatti bal'inaan galee jira. Wallagga irratti bal'inaan galee jira. Shawaa keessatti bal'inaan galee jira. Arsiin Baaleen kanaan duras baay'ee beekama waan ta'eef kanaan ammas dabalataan tiraaktaroonni haaraan galaati kan isaan jiranii. Bara kana qofa tiraaktaroota 500 kan ta'u qonnaan bulaadhaaf dabarsinee kenninee jirra. Waliigala tiraaktaroonni Oromiyaa keessatti tiraaktaroonni gara 10,000 kan lakkaa'aman Oromiyaa keessatti galchuun danda'amee jira jechuudha. Kun tiraaktarri tokko guyyaatti amma inni qotuu hin beekama. Sababa tiraaktara kanaatiin immoo jijjiiramni oomishtummaa irratti dhufu hin beekama waan ta'eef kana sirriitti cimsinee qabnee deemuun baay'ee barbaachisaadha, murteessaadha. Karaa sanaan laalleeti kan hojjechaa jirru. Akka aanaa keenyatti tanaan dura qonni tiraaktaraa baay'inaan kan babal'ateetu jiru. Naannoo karaa akka aanaa keenyatti naannoo gammoojjii jedhaman irratti karaa qooqaa kana baay'inaan kan tiraaktaraan qotamaatu ture. Waggoota 2-3 kana garuu naannoo karaa baddaa kanatti iddoo amma nuti jirru ganda Dhaqabooraati. Fi naannoo kana irratti tiraaktarri sirriitti baratame qonnaan bulaan jiidhina isaa yeroo qabu irratti tiraaktara galchanii sirriitti qotaa turan. Dhiyeessiin tiraaktaraatis rakkoo hin qabu. Qonnaan bultoonni tiraaktara joondarii bitatanis hin jiranii ganda kana keessatti. Ollaa ganda kanas kan jiran hin jiranii.
dabalataan immoo dhiyeessiin tiraaktara lumii Adaamaa Yuuneenii irratti qonnaan bulaan sirriitti tiraaktara argachuu danda'a. Naannoo sanarras tiraaktara gahaatu jira. Bifa akkanaatiin qonni gaggeeffamaa jiraachuu isaati. Tiraaktarri lafa shaggaatti qotaa, shaggaa godhaa, biyyeelleen kan gubbaa jala seensisee kan jalaa ol fidaa, callaattis hin caala. Callaattis caalaa hin argama kan tiraaktaraa kun jechaadha. Innaa qobbisuuttis immoo kan tiraaktaratu caala. Shawaan bahaa keessumaa itti fayyadama mekanaayizeshiniidhaan beekamaadha. Qonnaan bulaan lafa qotiyyoorraa gara mekanaayizii akka ta'uu danda'uuf abbaa tiraaktaraa akka ta'uuf hojiiwwan babal'aa hojjechuun eegalameera. Keessumayyuu ofii qusatee parsantii 30 qofa qusatee parsantii 70 immoo liqiidhaan akka abbaa tiraaktaraa ta'uuf hojiiwwan babal'aan hojjetaniiru. Kana keessatti tiraaktaroonni jiran naannoo 712 kan ta'u godina keenya keessatti tiraaktaroonni jiran. Hojiin mekanaayizeshinii kana hanga ammaatti reefuu akkasii kaasee hektaara 200 fi 12 kan qophaa'essan keessaa parsantii 70 ol kan ta'u tiraaktaraan kan qotame jechuudha. Qonnaan bulaan keenya aadaa isaa duraan qotiyyoorraa akka qotu gara aadaa tiraaktaraan qotu maashinarii fayyadamu mekanaayizd gochuu ol guddataat kan jiru. Godinni Arsii godina oomisha qamadiin beekamuudha. Godinichi qonna gannaa bara kanaatiin lafa hektaara 900 fi 38 oomishaalee gosa adda addaatiin uwwisuuf hojjetaa jira. Godinichi akkuma godinaalee naannichaa kanneen biroo mekanaayizeshiniidhaan lafa qopheessaa jira. Qophiin qonna gannaa baay'ee bareedaadha. Haalli qilleensatillee gaariidha. Mijataadha. Akkuma argitan kana qonni gannaa kun sadarkaa xumuraatirra jira. Haala qilleensatiin maasotiin amma isin of fuulduratti argitan kun turee jira malee baay'ee gaariidha. Aanaa kana keessatti harka 100% jechuun danda'ama. Mekanaayizeshiniidhaan qonna tiraaktaraatiin fayyadamu. Qonna tiraaktaraa kanaafuu baay'ee bareeda. Qonna gannaatiif qophiin irra jirru kun qonna gannaa qophaa'aa jira. Haalli mekanaayizeshiniidhaan qotamee kun qonna akkuma jirtu kana qotamaa jira. Kun kan hin qotamnes qotamaa jira. Qonna kanarratti yoo xiyyeeffannaa goonee hundi keenya qotaa jirra. Kanaaf eenyuuf soduun ta'e bu'aaf waan ta'eef bu'aa kanarratti immoo hunduu xiyyeeffatee waan hojjetuuf eenyus haa ta'u qonni beedu gurguruu dugdaa waan ta'eef kanarratti xiyyeeffattee ofii oduu namaan jedhin ofii keetii jettee waan hojjettu waan ta'eef kanarratti waan nama wal gaafachiisuu miti qonna kanarratti. Aadaan kaleessa ture qotiyyoodhaan qotaatoo turre qotiyyoodhaan hooqonnu lafa hektaara tokko si'a 7 irra deddeebinee qonna si'a 7 kana hooqonnu lafa hektaara tokko ji'a tokko irra turre jechuudha. Amma kanatti immoo tiraaktaraan gaafa qonnu lafa hektaara tokko tiraaktarri tokko yoo baay'ate sa'aatii tokko irra tura. Qonnaan bulaan sunis sa'aatii tokko san keessatti qonna ofii qotatee kara mana ofii gala. Qotiyyoodhaan qotuudhaan jijjiiramni oomisha irratti fiduu dandeenyu bal'aan jiraatu jechuudha. Kanaaf tiraaktaraan qotuun kombaayinaraan sassaabuun oomishallee dabalaa, oomishtummaallee dabalaa, yeroollee qusataa. Jijjiirama teekinooloojiitti fayyadamuufis gahee guddaa qabata waan ta'eef isa kana fayyadamneeti kan hojjetaa jirru. Qonnaan bulaan mobilaayizillee ta'ee dhuunfaadhaanis ta'ee qophii isaa baay'inaan kan gaggeessaa godina Arsiitti tiraaktaraan jechuudha. Hanga ammaatti dhibbeentaan naannoo 60 siqu lafa gara hektaara 500 olii qophiin lafa qonna gannaa gaggeeffameera. Qotee bulaan asirratti hirmaatu gara qotee bulaa 468 gara ganda 498 irratti hojiin kun kan hojjetamu. Kanaaf hojii keenya guutuu godina Arsii keessatti tiraaktarri akkamitti tola ga'ee aanaa hunda dhaqqabee qotee bulaan keenya mekanaayizeshiniitti fayyadamaa akka jedhu akka walii galaatti kan hojjetamaa jiru. Bara baratti aanaa hedduu irratti hojii mobilaayizeshinii hojjetamaadha. Qotee bulaan tiraaktara akka inni qabaatu kan hojjetamu. Tiraaktara qabaachuun dinagdee ofiitiifis gahee taphata, hawaasaafis gahee guddaa taphata waan ta'eef kanaaf kana hojiin qonna gannaa akka godina keenyatti yeroo ammaa kana hojjetaa jirru. Qotee bulaan qotaa jira. Qotee bulaa qotu kana akkamitti akka inni qotuu danda'u, akkamitti akka inni hojii hojjechuu danda'u, akkamitti inni teekinooloojii akka fayyadamuu danda'u gorsa ogummaa hoggansa gandaatiin, ogeessa gandaatiin, ogeessa aanaatiin hin kennamaafi qophiin lafaa yoo tole oomishni tolaa jechaadha. Waan oomishnu san argachuudhaaf callaa barbaanne san bira gahuudhaaf qophii lafaa murteessaadha waan ta'eef isarratti xiyyeeffannee hojjetaa jirra jechaadha. Bara kana mala kilaasteraan oomishuuf akka naannoo Oromiyaatti xiyyeeffannoon itti kennamee irratti hojjetamaa jira. Godina Shawaa Bahaatti lafa hektaara 400 fi 91 fi 991 akka godinatti qotamu keessaa
Lafti hektaarri 400 fi 57 ol kilaasteraan kan misoomuudha. Kilaasteraan gaafa hojjettu tokkoffaa ilaalchi qonnaan bulaa aadaan hojii isaa jijjiirama. Qonnaan bulaan baay'ee kan xaaree hojjetu jira. Qonnaan bulaan keenya immoo tashilaalummaadhaan bakka adda addaa midhaan isaa facaasee qofa bakka adda addaa oolu jira. Kunneen akka sirraa danda'uuf qonnaan bulaan aadaa hojii qonnaan bulaa tokkorraa qonnaan bulaa biraatti walirraa barata, walirraa fudhata. Inni isa jalqabaati. Inni lammaffaa oomishu sun gaafa wal fakkaataa kilaasteraan ijaaramee wal fakkaataa ta'u dhukkuba adda addaa salphumatti to'achuudhaaf isatti tola. Inni sadaffaa gabayaa irratti gabayaa barbaachisaa ta'e argachuudhaaf illee gaafa kilaasteraan ijaaramee hojjetu gabayaa salphumatti argatee oomisha isaa dhiyeessuudhaaf ni fayyada. Afuraffaa irratti itti fayyadama makaanaayizeshinii keenya keessumayyuu amma qamadii gaafa wal fakkeessee facaase koompaayineraan salphumatti haammatee oomisha qulqulluu gabayaatti dhiyeessuudhaaf oomisha qulqulluu maatii isaatiif nyaachuudhaaf isa fayyada waan ta'eef waan bifa bittinnaan hojjechuu caalaa kilaasteraan gaafa hojjette hojiiwwan bu'aa qabeessa guddaatu jira waan ta'eef qonnaan bulaan keenya illee kanaan wal qabatee ijaaramee hojjetaati kan jiru. Qophii lafaa qofa osoo hin taane lafti immoo mataa isaatiin kilaasteraan akka inni hojjetamuu itti danda'u kilaastera irratti xiyyeeffannoo guddaa kenninee hojjechuun akka nurra jiraatu karoorsineeti kan hojjechaa jirru. Lafa qonna gannaa hojjennu kana keessaa harka 80 kan ta'u lafti hektaarri miliyoona 7.8 kan ta'u kilaasteraan akka inni uffifamutti yaadameeti kan hojjetamaa ta'u kan jiru. Uffisti kilaastera keenyattis bara baraan dabalaa dhufee jira jechuudha. Bara kana qonna gannaatiin hojii hojjennu keessatti harki 80 kan ta'u kilaasteraan jechuudha kan hojjetamu. As keessatti qonnaan bultoonni keenya gurmaa'anii barumsa gahaa ta'e hojjetaa misoomatirraa fudhatanii argatanii hojii isaanii jalqabanii jiranii kilaasterri kun bal'inaan hojjennatee qonnaan bulaan keenya bakka itti jijjiirama guddaatti fiduu danda'u naannoo kanatti jedhamee abdannee kan hojjechaa jirruu fi aga ammaatittis jijjiiramni guddaan as keessatti dhufee kan jiru waan ta'eef asirratti hojii guddaadha kan hojjechaa jiru. Kilaasterri jechuun wanni itti facaanu addaan qabu tokko ta'a sanyii filatamaadha. Isa mooyii hoggaa sinee hojjennee facaasnee hoggaa midhaan kun ga'e kan itti haamnee itti galchinu akka durii motii koompaayinerri hin jirra koompaayinerri anarraa warra qonnaa nu ergaa isa bakka isaan haamameeti bakkuma tokko callaan bakkuma tokko ta'a erga isa callaan tattaakalee booda mooyii anni gabaa wanni nu ga'u gabaa nu barbaade midhaan sun gumasan gara gabaa irratti dabra. Nama duraani namoonni muraasni kilaastera fayyadamuu namoota biraasa fayyadamaa ture. Har'a immoo bu'aa faayidaa isaa waan galeef namni kilaastera irratti fayyadamuun bu'aa akka qabu, bu'aa qabeessa akka qabu, dorgommiin akka achi keessa jiraatu, ekstiishinii guutuu hojjette akka bu'aa argattu. Kan marru maal achi keessa kilaastera kana keessa kilaasteroonni kun beekamu maaliif dhimma makaanaayizeshinii kanas gatii salphaadhaan argatu, ilma sanyiitis hin argatu, ilma xaa'oo hin argatu. Kun immoo bu'aadha, faayidaadha. Kan argaa jette immoo oomishtummaa gubbaarratti hidha'iinsi kee baay'ee dabalaa jira. Waan dabalu gubbaarratti namni bu'aa argate taanaan bu'aarraa namni eechuun jiru. Kanaaf kilaasterri jechuun kutaa gaxxamiin kun immoo kanaaf abbaadha jechuun danda'ama. Abbaadha. Kanammoo eenyuyyumtuu duraan kadhattee fiddaa har'a kadhatee sitti dhufa. Lafa ofii walitti fideeti kutaa gaxxamii godhee kilaastera godhee hojjeta. Kan immoo maaliif bu'aa irraa dhandhamate sinirraate. Bu'aa ollaan kee argate ani maaliif hin arganne waan jedhu sana hordofta. Naannoon Oromiyaa karoora oomishtummaa qonnaa guddisuuf qabame milkeessuuf galteewwan qonnaa yeroon dhiyeessuu jalqabee jira. Keessaayyuu xaa'oo gandoota naannichaa hunda keessatti raabsuun jalqabameera. Raamsaan xaa'oodhaa shaggaadha maaliif amma qophaa'ina amma ji'a 8ffaa keessa irraa qophaa'ina amma qonnaan bulaan fudhachaa jira. Anillee har'a fudhadhee qopheeffadhee fuulduratti gizee sanyiin jammaramu oduu walii gadi irraa kamiin manuma baafadhee facaasu. Xaa'ooni baay'ee nu hanqata baay'ee nu hanqata. Ana lumeeni baklama qoduu danda'ama. Baklama qoduu danda'a jechuun gammoojjiin fi keenya tokkoon ta'u. Keenya lafti biyyeen gurraacha. Roobni roobee akkuma agartanii amma kun ammallee bishaan itti ciisee jira lafarratti. Bishaan kun dafee lafti hin xuuxu indaganaa midhaan guddatu gaduma cabsa.
Madabaraan sirriitti argannaan immoo bishaan kanallee hin sodaatu midhaan facaa'e hundu hin guddataa callaa shaggaa argachuu dandeenya. Akka lafa qotichaa kanaatti gaa ta'uu hin danda'u. Ginii haa ta'u malee duubaa dhufaa jira nuun jechaa jiranii amma ginii yeroo fuulduraa kanaaf duraan dursee qonnaan bulaan hunduu wanna magaazana keessa jiru kana fudhatee qe'eedhaan ga'eetee egaa qe'eedhaan gaatee booda immoo duubaa immoo mootummaan alaa duubaa fidee asitti fidee raamsuu fi waan jedhameef kan jiru kana qonnaan bulaa hunduu fudhachaa jira jechaadha. Akka aanaa keenyatti qooddiin jiru kan dhiyaate hunduu gandoota hundarrattuu ga'eera. Fedhii fi qooddii sun walis simne sababa sanirraan kan ka'e qonnaan bulaan ni hanqata jedhaniiti sirriitti yaadaa jirani. Yaa ta'uti garuu eksteenshiiniin keenya tanaan dura gandoota irratti vermi kompoostii ilaalchisee baayoogaazii wajjinis ol qabate naannoo sana irratti siicoo adda addaa hojjechuunis ol qabateetu jiru. Kompoostii idilee qopheessuutiinis ol qabateetu jiru. Deeggarsa ogummaa hin kennamaaf. Hanqina xaa'oo naannoo sana irratti uumame sana wajjin wal qabateetu jiru. Sappilamantii gochuudhaaf jechuudha. Dabalataanis xaa'oowwan fooliyaar faltaraayizer kan ta'an xaa'oowwan dhangala'aa rijistar ta'anii kan beekamtii argatan qonnaan bultoonni akka xaa'oo dabalataatti akka xaa'oo duraa osoo hin ta'in akka xaa'oo dabalataatti akka fayyadaman ogeessonni sadarkaa gandas jiran hooggansi sadarkaa gandas jiru waan kana nutirree dabalatamne sirriitti qabsiisaa jirra. Haala raabsaa wajjin wal qabateetu jiru baroota darbanirra bara kana gurmaa'insa haaraa gandaatti gadi bu'e kana wajjin wal qabateetu jiru haalli raabsaa isaa galmeen isaa sirriitti qulqullaa'ee raabsaan isaa sun eegalameera. Bara kana galtee irratti waan fooyyee guddaatu jira dhugaa dubbachuuf. Yeroo ammaa kana aanaa keenya keessa xaa'oon karoorfanne naannoo parsantii 65 nu galeera. Kana jechuun kan qabanneerra naannoo kumtaala 58 ammatti istoorii keessa jira jechuudha. Sodaan qonnaan bulaan kaase waan kanaan dura baratameen amma akkaataa qoodditiin ganda hundaafuu xaa'oon hanga barbaadame galee jechuu keenyaa miti. Yaa ta'uti garuu bifa kanaan dura turerraa baratameerraa bara kana gandoota qabnu hundarratti maayibaasii hundarratti xaa'oo galchineerra. Rabsaas jalqabneerra jechuudha. Amma qonnaan bulaan akkuma kanaan duraa san hanqinni jira jedheetti sodaachaa jiru malee ammatti hanqina xaa'oo qabnannee waan afaan guutee nu dubbachiisu hin jiru jechuudha. Kanaaf kanafillee qooddii duubaa hafillee yuuniyoonii luumii adaamaa wajjin dubbannee haala qooddii isaaniitiin wanni isaanii qooddame sun dabareedhaan kan bira gahaa deemu ta'a. Barana xaa'oon qonnaan bulaadhaaf sanyiin qonnaan bulaadhaaf dafee tokko qaqqabuuf sochii gurguddaadha kan taasifamaa ture. Bara kana xaa'oon haaraa bara kana bitamee tokko kan galu kuntaala miliyoona 10.5 kan ta'u karaa ministeera qonnaatiin bittaasaa raawwatee kan jiru yeroo ammaatitti naannoo keenya irra kan ga'e xaa'oo kuntaalli miliyoona 5.8 kan ta'u naannoo keenya keessa gahee jira. Kun karaa qonnaan bulaatitti gadi bu'ee jira. Qonnaan bulaa bira xaa'oon miliyoona 1.3 kan ta'u yeroo ammaatti harkasaa qaqqabee qonnaan bulaa facaasaa isaatiin facaafachaa jira. Jala sirriitti ammas deemate kan jiru. Sanyiinis bifa wal fakkaatuun sanyiin boqqolloo, sanyiin qamadii, yeroo ammaa garbuun, sanyiin midhaanota gurguddaa jennee kaasnu kun bal'inaan gara qonnaan bulaatitti baasati kan jiru waan ta'eef qonnaan bulaan hanqinni sanyii akka hin jirre, hanqinni xaa'oos akka hin jirre, hanqinni tiraaktarallee yoo walirraa kireeffatee hojjechuus barbaade akka hin jirre kana hubatee maasaa isaatiitti ofii isaatiitti maatii isaa hunda karaa maasaa isaatiitti deebisee akkaataa lafa isaa sirriitti dafeetoo ittiin qopheeffatee gara hojiitti ittiin galuu danda'u irratti xiyyeeffateetoo hojjechuutu irra jiraata. Kuntaala 920 ol hin dhiyeessina jennee karoorsinee hojjechaa jirra. Hanga ammaa parsantii 50 ol kan ta'u dhiyaateera. Yeroo kamiyyuu caalaa innaa ilaallu barreen darbe 3-4 wal maddee innaa ilaallu dhiyeessin isaa fooyyee qaba. Kanaaf hanqinni xaa'oo nu mudata jennee hin yaannu. Jala ammoo biyya alaatti gala waan ta'eef dhiyaachaatti kan jiru, biyyatti galaatti kan jiru. Kun haala barbaadamu raabsamaatti kan jiru. Raabsaa irratti akka rakkootti digitaalaayizeeshiniin rakkoo bakka neetworkiin hin jirretti akka hanqinnatti wanni nu mudate jira. San koreen ICU godina taa'eetti bakka rakkoon jirutti akka furamuu fi danda'u bakka rakkoon hin jirretti immoo
raabsaan isaa bifa dijitaala ta'e tuttuqaa fi haannaa adda addaarraa bilisa akka ta'uu danda'uuf hojiiwwan babal'aa akka godinatti hojjetaati kan jiru. Kanaanis milkiin guddaa argamuu danda'ameera. Already qonnaan bulaan keenya gaafa ijaaramu gaafiin isaa ijoon dhiyeessiiwwan qorichaa fi xaa'oodhaan wal qabatee wanni kaasu jira. Kana qaama dhimmi ilaallatu even qaamota seeraallee dabalannee hojiiwwan wajjin mari'achaati kan jirru. Qaama seeraan ala daldala seeraan alaa ta'uudhaaf yoo argama ta'e tarkaanfii fudhachuudhaaf already qophii keenya xumurreerra aanaa hundarratti wanni kun labsamee hojjetamaa jira waan ta'eef akka rakkootti wanni nu shakkisiisu hin jiru. Amma raabsaan isaa eegalameera. Qonnaan bulaan illee yeroo bakka barbaadetti deemee ganda isaatirraa akkaataa lafa inni qabutiin xaa'oo isaa bitachuu hin danda'a kan jedhu kana kaasuufana. Oomisha dabala gaafa jennu galteewwan qonnaa yookiin calla guddistuun qonnaan bulaa kanaaf baay'ee murteessaadha. Calla guddistuu keessaa tokko xaa'oodha jechaadha. Xaa'oon gara kuntaala miliyoona tokko tuqaa afuriiti kan karoorfanne hanga ammaatti naannoo kuntaala 5,530 olii godina keenya keessa xaa'oon galeera. Qotee bulaafis raabsamaa jira. Akkaataa tartiiba wal jala amma yeroo ammaatti oomisha qonna gannaa kana keessatti boqqoolloodha kan faca'u jechaadha yeroo ammaatti karoora dhufetti. San duratti garuu arfaasaadha kan faca'u kanaaf fudhatee qotee bulaan keenya itti fayyadamaara. Calla guddistuun xaa'oo qonnaan bulaa keenya biratti dhiyaateera jechaadha. Kan lammaffaa sanyiidha jechaadha. Sanyiin boqqoolloon gara kuntaala 346 olii 3,450 olii godina keenya keessatti galeera. Hanga ammaatti kuntaalli 2,170 qotee bulaa keenyaaf raabsamee jira. Qotee bulaan keenya yeroo ammaa facaaseera jechaadha. Boqqoolloo keessattuu hojii inisheetivii hojjannee kennee karoorfanne keessa inisheetiviiwwan gosa midhaanii gara 10 olii kan ta'an qonna gannaa keenya kana keessatti kan hojjannu kan akka qamadii, kan akka garbuu biiraa, kan akka boqqoolloo mishingaa inisheetiviidhaan hojjannee kenneeti xiyyeeffannaatti kennee gosoota oomisha biraatis hojjetaa kan jirru waan ta'eef kanaaf dhiyeessiin sanyii gara kanaan dhiyaataa jira. Kan sanyii qamadiidha, kan sanyii garbuudha qulqullaa'aa jira waan ta'eef intarpiraayizii filatamaa Oromiyaa birattis yuuniyoonota birattis qulqullaa'aa jira waan ta'eef kan afaanaa qonnaan bulaa keenyaa kan dhiyaachuu danda'u akkaataa karoora isaatiin hojiin bal'aan qonnaan bulaa keenya biratti hojjetamaa jira. Isa faana immoo kan callaa keenya dabalu kan bira hojii makanaashiiniidhaafis tiraaktira dhiyeessiin tiraaktira kanaan dura qotee bulaan dhuunfaadhaan bitatee kan qabu akkuma jiru ta'e akka inni waldaanis gurmaa'ee bitatu dhuunfaadhaanis akka inni bitachuu danda'u yuuniyooniidhaanis akka inni bitachuu danda'u himaadhaanis akka inni bitachuu danda'u godhamee qonnaan bulaa bira mana qonnaan bulaa hunda bira akka inni ga'uuf hojiin hojjetamaa waan ta'eef kun callaa guddistuu keenya dhiyeessii qonnaan bulaa keenya biratti dhiyaatee qonnaan bulaa keenya itti fayyadamee teekinooloojii isaa kan bakka bira biyyi geetti bakka addunyaan geetti kana bira akka inni ga'uu danda'u godhamee hojjetamaa jira waan ta'eef aanaan tokko yoo xiqqaate aanaan guddaa qabu gara tiraaktira 80 hin qaba aanaan xiqqaa qabu tiraaktira 10 tiraaktira 15 hin qabaa jira. Kanaaf aanota keenya birattis akka inni dhaqqabuu danda'u bakka hin geenye akka inni ga'uu danda'u godhamee hojjetamaadha. Kanaaf dhiyeessiin xaa'oodha, dhiyeessiin sanyiidha, dhiyeessiin maakanaayizeshiinidha. Karaa kanaan hojjetamaadha. Kan kana malee immoo kan qonnaan bulaan keenya fakkeenyaaf kumbaaneraa wajjin wal qabatee kumbaanerii bakka hin geenyetti malti tireeshar kan jedhamu qotee bulaan keenya kan ittiin harkaan erga haamee booda ittiin rukuchuu danda'u bakka tokkotti dhaabe innis qophaa'ee fi qotee bulaa keenya biratti ga'eera waan ta'eef karaa kanaan hojjetaa irraa jechaadha. Aanaa Lumeetti qonnaan bultoonni ganda Dhakaboora Kaarraa hanqina gama xaa'ootiin isaan mudachuu danda'u hir'isuuf xaa'oo uumamaa qopheessaa jiru. Warri hanga ammaa hin jalqabnes jalqabuuf qophiidha. Kompoostiin bifa sadii qaba. Tokko kompoostii idileen jira, kompoostii vermi kompoostiin jira, siicoon jira kan baa'oo gaazii irraa ba'u jechuudha. Kanaaf warri baa'oo gaazii fi vermi kompoostii kan qaban haala mijeessaa qarxii lamas qarxii tokkos facaafachuudhaaf qophaa'aa jiru. Warri kompoostii immoo idilee lafatti awwaallatanii amma qophaa'aa kan jiran qonnaan bulaa gara meetir kuubii 20,000 ol qopheessinee jirra bara kan meetir kuubii 20,000 ol qophaa'ee jira. Qonnaan bulaan isa baafatee maasaa irratti amma marsaa tokkoffaa qotee marsaa lammaffaa irratti maasirra baasee biyyeedhaan walitti makee facaasuudhaaf hin qophaa'e jechuudha. Kanaaf bifa saniin nuti deeggarsa ogummaatiin hojjetaa misoomaa duukaa bu'ee qonnaan bulaa keenya tajaajila kennaa jira. Yaa ta'uutii qonnaan bulaanis baratama qaba kana kompoostii qopheessuudhaaf. Qonnaan bulaan hedduu nama dhimma kompoostii yoo gaafatan hunduu hin beeka. Dhimma xaa'oowwan uumamaa fi iddoowwan rakkoon callaa guddistuu nu muddatutti qonnaan bulaan keenya maaliin bakka buusuu qabaa jennee yeroo hunda orienteeshinii hin kennina. Orienteeshinii miti leenjis hin kennina. Bara kana keessattuu bifa addaatiin duula kompoostii qopheessuu jennee hojii mobilaayizeeshinii guddaa hojjennee jirra jechuudha. FTCwwan jiran irratti, gandoota irratti kompoostii bifa sadiin tokko
bifa idileetiin qonnaan bulaan maateriyaaluma isa bira jirurraa ka hojjechuu danda'u. Lammaffaa kompoostii raammoo ka jedhamu haaluma salphaadhaan qonnaan bulaan dhoqqeedhuma loonii qe'ee isaatti jiru maateriyaaluma naannoo isaatirraa akkaataa itti hojjechuu danda'u. Sadaffaan qonnaan bulaan keenya ibsaa irraa kan argatu baawogaas irraa kompoostii siicoo kan jedhamu akka hojjechuu danda'u sirriitti irratti hojjennee jirra jechuudha. Bifa addaatiinis bifa duulaatiinis ganda baay'ee irratti akka hojjetamu taasisnee jirra. Kilaasteras akka ta'u hojjennee jirra jechuudha. Akka carraa ta'e hoogganaan biiroo qonnaallee irratti argamanii bifa addaatiin bara kana sosochii uumne hojiin guddaan hojjetamaa ture jira. Kana jechuun ammas qonnaan bulaan keenya kompoostii isaaf ga'u qe'ee isaatti hojjetate jechuu miti. Kun ammas hojii nu gaafata. Qonnaan bultoonnis akkaataan isaan itti kaasan amma aadaa xaa'oo namtolchee kana xaa'oo uumamaatiin bakka buusu developing goon. Kun ammas hojii nu gaafata. Yaanni qonnaan bulaan kaasee sirriidha irratti hojjetuu qabna jechuudha. Akka naannoo Oromiyaatti sanyii filatamaa dhiyeessuufis qophiin kan xumurame yommuu ta'u, yeroo ammaa sanyiin boqqolloo dhiyaataa jira. Dhiyeessiiwwan sanyii filatamaadhaan wal qabate qonna gannaa dhufuuf ammaan keessumayyuu naannoo gammoojjiitti boqqolloon faca'aa. Boqqolloo irratti dhiyeessiiwwan akkaataa barbaadamu illee ta'uu baatu hanqinni sanyii filatamaas jiraatu hanga danda'ameen dhiyeessaatti kan jirru. Facaasaadhaanis wal qabatee yeroo ammaa roobni asin dura hin turre guyyaa lammaffaa isaatti amma kilaasteroota gurguddaa boqqolloodhaan qophaa'anii facaasaadhaaf bifa itti qophaa'etu jira. Milkaa'ina karoora qonna gannaatiif mootummaan deeggarsa ogummaas qonnaan bultootaaf kennaa jira. Warra aanaa loomee warri qonnaatis gizuma hunda dhufanii nu ilaalanii nu gaafatanii maaltu isin hanqatee maal isinnu gara mootummaatti immoo maal himachuu dandeenya wanna isin jettan hime nutti majanii nu gaafatanii walgahii irratti hin kaasna. Wanna kanarratti baay'ee nu qarqaaraa jiranii mootummaan keenya ammas illee guddina argatu. Naa shaggaadha jenneetuma jirra amma dirasi. Isaan nu gargaaran jechaanis nu gargaaranii gadi bu'aniitis akkana godhaa inuma nuun jedhan. Gadi bu'aniitis akkana godhaa akkuma ati amma jette kana waa kompoostii kanallee keessa deemanii kana hojjechaa fuuldura xaa'oon illee rakkinni wanta dhufuufu itti qoqqobbaa inuma jedhan. Numatuu karas hin galle malee isaan inuma jedhan. Gama deeggarsa ogummaatiin duraan dursee qonnaan bulaan maal akka gochuu qabu kunuunsa maasa isaarraa kaasee jalqaba qonnarraa ka'a waan ta'eef lafa isaa yeroodhaan qonna isaa akka gaggeeffatu yeroodhaan eeggates immoo akka dursee facaasu sanyii gosa akkamii akka facaasuu qabu to'annaa aramaa wajjinis wal qabateetu jiru to'annaa ilbiisaa wajjin to'annaa dhibee wajjin kana wajjin wal qabateetu jiru. Qonnaan bulaan hariiroo inni maasiisaa wajjin qabu daran cimee hordofee oomishaaf oomishtummaa isaa akka guddisuuf deeggarsii fi ogummaa sirriitti cimee kan jirudha. Qophii qonna gannaa irratti dhaamsanii qabu tokkoffaa qonnaan bulaan keenya yeroodhaan lafa isaa qopheessuu qaba. Kilaasteraan hundaa'ee hojjechuu qaba. Galtee isa harka gahe qusannoon itti fayyadamuu qaba. Of harkaa baasuu hin qabu. Kanaan dura amma waggoottan lamaan waggaa sadii dura kan nu qunnamaa ture namoonni qarshii xinnoo irratti dabalanii fi xaa'oo fa'aa qonnaan bulaa keenya irraa furachaa turan. Kun immoo qonnaan bulaan keenya xaa'oo hanga barbaadu sana lafa isaatii kennaan ture. Kun immoo oomishaaf oomishtummaa irratti keessattuu oomisha hir'isuu irratti gahee guddaa taphata jechuudha. Callaa guddistuu seeraan nu fayyadne. Kanaaf galtee argate of harkaa baasuu hin qabu. Waqtii isaa eegee qotuu qaba. Waqtii isaa eegee facaasuu qaba. Waqtii isaa eegee shoggoruu qaba. Waqtii isaa eegee qoricha itti gochuu qaba. Kana hunda eeguu qaba. Hundaa ol immoo amma haalli roobaa deebi'e waan ta'eef dagannaa kamiyyuu keessa bahee qonnaan bulaan keenya gara qophii lafaa isaatti galee qophii lafaa isaa xumuree gara facaasaatti ji'a tokko ji'a lama booda facaasaatti galla waan ta'eef dhaamsa kanan qaba qotee bulaa keenya. Xaa'oon erga sirriitti argannee waqtiidhaan hoo facaanu malee immoo waqtiin dabarraanii wanni facaane kun hin bada malee wanni tolu hin qabu. Innaa
qotee bulaan amma akka kiyyatti kilaasterra amma gaafuma tokko faca'aa kan qamadiis kan xaafii gaafuma tokko faca'uu danda'a. Qotee bulaan kan biraa immoo keenya arganiiti gaafa nu facaasanillee arganii indagana immoo karoora qabanii waqtiidhaan akka faca'an. Waqtiin dabarraan kan qanii tokkoo fi kan qanii lamallee baay'ee dabraa qaba. Kana irratti qotee bulaan kana hunda argeeti yookaan immoo dhagayeeti hunduu qubbeeffatee akka qaniin dabarre madabaraas sanyiis sirriitti astaakalanii facaasanii callaa gaarii argachuun barbaachisaadha jira. Yeroo qabnu kana keessatti qonnaan bulaan keenya har'aa booroo osoo hin jedhin tokkoffaa callaa guddistuu naannoo magaazana jiru kun bittatee of maddii kaayatu sarara jiraata. Qophii lafaattis wal qabatee yerumaan lafa isaa qopheeffatee sanyii isaa kilaastara ijaarame saniin yeroo isaan waan barbaachisu hunda guuttatee yeroo facaasaatiif osoo hin rakkatiin maasa isaatti bahuu qabaa kan jedhu kan akka dhaamsattan kaasa.